oduu teenya jalqabaatiin bu'aan waraanaa biyyattii keessatti barattoota barnootaan ala taasisee hojjettoota mootummaa miindaa dhorkee jedhan xiinxalaan siyaasaa guddichi Jawaar Mohammad. Hayyuun siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad guyyaa har'aa waraanni biyyattii gaaga'aa jira jedhan. Obbo Jawaar Mohammad mootummaa Itoophiyaatiif dhaamsa dabarsaniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu itti aanuun haleellaa hidhattoonni raawwataniin abbaa fi ilmi yoo ajjeefaman namoonni kaan immoo butamuun dhaga'ame. Haleellaan kun hawaasa musliimaa naannoo Amaaraa keessa jiru irratti raawwatamaa jira jedhameera. Haleellaa kana eenyutu raawwate gama mootummaa naannoo Amaaraatii maaltu jedhame gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu teenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Keeniyaadhaan michuu jabduu jechuun ibsan. Keeniyaan Ameerikaadhaaf michuu jabduu miseensa naatoo hin taaneedhaas jedhaniiru. Affeerraa tibba kana pirezidaantiin Ameerikaa pirezidaantii Keeniyaatiif taasisan ijoo miidiyaalee addunyaa ta'eeti jira. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa qindeessineerra. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin bu'aan waraanaa biyyattii keessatti barattoota barnootaan ala taasisee hojjettoota mootummaa miindaa dhorkee jedhan xiinxalaan siyaasaa guddichi Jawaar Mohammad. Obbo Jawaar Mohammad kana kan dubbatan haala yeroo Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun ergaa gabaabaa har'a gama miidiyaa hawaasaa isaatiin afaan Ingiliffaatiin dabarsaniin ture. Jawaar Mohammad gabaasota miidiyaaleen bal'inaan baasaa jiran wabeeffachuun daa'imman sadii keessaa tokko mana barumsaatiin ala ta'aniiru jedhan. Kunis ammoo sababa waraanaatiin akka ta'e hayyuun siyaasaa Oromoo guddichi beeksiseera. Ergaa dabarse kanaan Walaayitaatti hojjettoonni mootummaa miindaa ji'oota 3 darbanii waan dhabaniif akka beela'aa jiranis obbo Jawaar kaaseeti jira. Akkuma yaadatamu AGM ji'a kana keessa yeroo 3 ol hojjettoonni mootummaa keessumaa kibba Itoophiyaa miindaa dhabanii rakkoof saaxilamuu gabaasee ture. Haaluma kanaan ammoo miidiyaaleen akka Dooche Weelee illee sababa miindaan dhabamuutiin hojjettoonni hiriira ba'anii poolisiidhaan bittinfamuu guyyoota dura gabaasaa ture. Bulchaan Itoophiyaa Abiyyi gama isaatiin irra deddeebi'iin Itoophiyaan waggoota 3 dabre kana addunyaa irraa diinagdeedhaan dorgomaa jirti jechuun dubbatu. Obbo Jawaar Mohammad ammoo dubbii mootummaa Itoophiyaa dubbii sobaatii fi hojjettoonni mootummaallee miindaa dhabanii rakkachaa jiru jechuun barreessan. Jawaar ergaa isaa kanaan itti dabaluunis yuunivarsiitiileen mootummaa gurguddoon hedduun hanqina baajetaatiin barattoota nyaachisuu dadhabaniiru jedheera. Kanaas ammoo fakkeenya fudhachuun naannoo kibbaatti barattoonni yuunivarsiitiilee dirqaman akka ofiif of jiraachisaniif yookiin ofiif of nyaachisaniif dirqamuu kaasan obbo Jawaar. Jiini kun osoo hin seenin dura yuunivarsiitiileen 2 kibba Itoophiyaa jiran mootummaan baajeta ramadaa hin jiru jechuun barattoota isaanii nyaachisuuf akka rakkatan gabaasuun keenya ni yaadatama. Haalli hojjettoota mootummaa kibba Itoophiyaatii fi Itoophiyaa guutuu keessa jiranii haalaan yaaddeessaadha jedhe obbo Jawaar. Dhugaan amma biyyattii keessa jiru baay'ee nama jibbisiisa kan jedhe xiinxalaan siyaasaa guddichi kun rakkoowwan kaan kana hundaaf waraanni ijoo ta'uus dubbataniiru. Obbo Jawaar Mohammad waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru diinagdee biyyattii qofa osoo hin taane lubbuu lammiilee kumoota dhibbaan lakkaa'amanii fixaa jira jechuun amma duraas mormaa turan. Amma dhugaa jirutti deebi'uuf biyyattii rakkoo tana keessaa baasuufis waraana hamaa kanatti xumura godhuutu barbaachisaa jedhan. Obbo Jawaar ergaa afaan Ingiliffaatiin har'a dabarsaniin biyyattiin erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi aangoo qabatee waraana keessummeessuu itti fufteetti. Waraana kanaan ammoo biyyattiin keessumaa waraana kaaba Itoophiyaatti waggaa 2 gaggeessiteef haalaan miidhamteetti. Hojjetaan mootummaa miindaa dhabee rakkachuu, barattoonni barnootaan ala ta'uu fi biyyattiin qaala'insa jireenyaatiin samii tuquun haala hamaa irratti argamti. Obbo Jawaar Mohammad ammoo erga mana hidhaatii ba'ee bal'ina miidiyaatti dubbachuu baatanis tibba kana deddeebi'ee mootummaa Itoophiyaa qeequu irratti argamu. Oduu biraatiin
Haleellaa hidhattoonni raawwataniin abbaa fi ilmi yoo ajjeefaman namoonni kaan ammoo butamuun dhaga'ame. Naannoo Amaaraa keessatti hawaasni musliimaa guyyaarraa gara guyyaatti garee finxaaleeyyii faannootiin ajjeefamaa jira jedhame. Naannoo Amaaraa Baha Gojjaam naannoo magaalaa Bichanaa bakka Dalgolmaa jedhamutti hidhattoonni haleellaa musliimoota irratti raawwataniin abbaa fi ilma ajjeesuun isaanii ibsameeti jira. Haaluma wal fakkaatuun naannawichumatti abbaa tokkoo fi ilmaan dubaraa lama waliin ukkaamsanii gareen finxaaleeyyii fudhataniiru jedhameera. Sababoonni qaamoleen hidhannoodhaan socho'an kunneen haleellaa kana raawwataniif inni jalqabaa namoota butanii qarshii gaafachuu fi maatiin qarshii kaffalu dhabnaan akka ajjechaa kana raawwatan qaamota achi jiran wabeeffachuun Haaruu miidiyaan gabaaseera. Haleellaa musliimoota irratti naannoo kanatti raawwatamu yeroodhaa gara yerootti hammaachaa dhufu miidiyaan kun itti dabaluun gabaaseera. Naannoo Amaaraa keessatti ji'oota kurnan darbe walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi garee finxaaleeyyii faannoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun hawaasni musliimaa addatti baafamuun dararaa fi haleellaa garagaraatiif saaxilamuu deddeebiin himatu. Oduu teenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Keeniyaan michuu jabduu Ameerikaatii jedhan. Dabaluunis pirezidaantiin Ameerikaa kun Keeniyaan michuu jabduu miseensa naatoo hin taane tan Ameerikaatii jechuun Keeniyaa ibsan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gita isaanii Keeniyaa Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto Waayit Haawusitti erga simatanii booda haasa'a godhaniin Keeniyaan michuu jabduu Ameerikaatii jechuun labsaniiru. Keeniyaan maqaa kana argachuun biyya miseensa naatoo hin taane Ameerikaan akkasitti ibsite biyya Saharaa gadii keessaa kan jalqabaati. Ollaa Itoophiyaa tan taatee fi sababa ilaalcha siyaasaatiin namni siyaasaa tokko hidhaa keessatti kan hin argamne Keeniyaan Ameerikaaf michuu cimtuu jedhamteetti. Pirezidaantiin Keeniyaa Dr. Wiiliyaam Saamu'eel Ruuto waggoota 15 booda duree biyya Afrikaa waamicha kabajaa olaanaadhaaf gara Waayit Haawusitti imalan isa jalqabaati. Pirezidaantiin Keeniyaa Waayit Haawusitti yeroo simataman maatfiin yeroo hedduu dhukaafamuun simataman. Jilli Ruuto bakka pirezidaantiin duraanii biyyattii Baaraak Obaamaa fi Biil Kilintan argamanitti pirezidaantii Baayiden waliin sagantaa irbaataa ho'aa irrattis kaleessa galgala argamaniiru. Daawwannaan biyya Afrikaa guddoo Keeniyaadhaa fi guddoo qabu kun wayita dhiibbaa Raashiyaatii fi Chaayinaa Afrikaa irratti cimaa dhufetti ta'e. Yeroo ammaa kana mootummoonni naannoo Saahelii fi lixa Afrikaa hedduun fonqolcha waraanaa jalatti kufaniiru. Kun ammoo hariiroon biyyoonni kun warra lixaa waliin qaban adda cituu yookiin ammoo akka hafuuf sababa ta'eera. Gariin fonqolcha waraanota raawwatanii ammoo Raashiyaa waliin michummaa tolfachaa jiru. Keeniyaan sadarkaa michuu jabduu miseensa naatoo hin taane argachuun Waashingitan waliin walta'iinsa nageenyaa jabaa akka qabaattu meeshaalee waraanaa ammayyaa akka argattu hiree kennaafii jedhameera. Kun ta'uun agarsiistuu galma ga'iinsa hariiroo waggootaatii jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ibsa kamisa darbe achitti kennaniin. Mootummaan Keeniyaa ibsa imala pirezidaantii Ruuto irratti baasee tureen afeerraan pirezidaantii Baayiden Ruutoof dhiyeessanii fi daawwannaan isaanii kun hariiroo biyyoota lameenii cimsuun caalatti Keeniyaan naannoo baha Afrikaatti michuu amanamtuu US ta'uu ishee agarsiisaa jetti Keeniyaan. Oduu biraatiin. Manni murtii haqaa idil addunyaa Israa'el duula waraanaatii fi haleellaa raafaa keessatti gaggeessaa jirtu hatattamaan akka dhaabdu har'a ajaja dabarse. Abbootiin murtii ICJ ejjennoo Afrikaan kibbaa torbee tokko dura mana murtichaatiif dhiyeessite irratti har'a sagalee kan kennan yoo ta'u, garee abbootii murtii 15 keessaa 13 Israa'el duula waraanaatii fi haleellaa raafaa keessatti gaggeessaa jirtu hatattamaan akka dhaabduuf sagalee kennaniiru. Haaluma kanaan manni murtichaa Israa'el hatattamaan lola raafaa keessatti gaggeessaa jirtu dhaabdee loltoota isii akka baaftu ulaa raafaa fi Masri jidduu jiru hatattamaan bantee gargaarsi namoomaa Falasxiinotaaf akka dhaqqabu qaamoleen idil addunyaa gara Gaazaa seenanii yakka raawwatame akka qoratanii fi dabalataanis murtii qabatamaan fudhattee yeroo ji'a tokko keessatti akka gabaastu jechuun manni murtii haqaa idil addunyaa ajaja dabarseera. Ajajni ICJ'n har'a dabarse kun isa dhumaatii fi dirqama seera idil addunyaa kan hordofsiisu ta'us mootummaan Israa'el garuu ajaja kana ammallee gamanumaan kan hin fudhanne ta'uu beeksisuu irratti argamaa jedhameera. Daawwattoota keenya odeeffannoon galgala kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.